Koi me wanga fadani. Kaleessa ijoolleen kun gaafa xixiqqoo jiraattee obboleewwan koo xixiqqoo jiraattee isheen haati kun dhibamtee dhukkubsattee handhuurri irratti garagalee opporeeshiniif yeggoo isiin qophooftee rakkoo cimaa keessa jirtu amaan kun ijoollee sabiyyii kanaaf xuuxxoo dhiqaa rakkataa qobaa isaa cinqamaa haadha gara tokkoon kunuunsaa haadha tokko ilmoo gara kanaan ittiin cinqamaa gaafa asirratti isin agarsiisu gaafa sana namni isa bira dhaabbattanii kana ta'ee kana namni jedhe hin jiru garuu immoo yoollee kaleessa gaafa inni akkana cinqamu sana jaartiin kee eessa jirti maal goona si eenyu dhufee si ankabaakabnu si gargaarru ijoollee kanarraa paampersii si jijjiiruu namni jedhe jira erga immoo jettanii maallaqa keessanirraa birrii 5 yoo kennitanii fi jiraattanii isin hadhaa ilaa idimee isa kaleessa isin isaa kennitan sun haasoftanu rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam ilmi namaa waa kennee ka'ee deebi'ee ittiin nama gubuu maal jedhan fakkeenya saree digdigdeetii jedhan fakkeenya saree digdigdee deebistee nyaatte sareen tokko digdigdee kaatee deebistee nyaatti malee ilmi namaa waan namaa kenne sana deebi'ee hin haasa'u dhaggeeffadhaa kaleessa isin isa waan kaleessa hadda waan jireenya jiraa dhiiftanii haala kamitti jiraatanii maal taati paampersii sii binnu akkam sii goonu yoo isiidhaaf miskiina jechuu dhiisaati haala isiin jirtutti gargaaraa malee waan isiin kaleessa kennitanii fi irra deebitanii ittiin hin roorrisinaanii hadhattuun jedhinaanii meemee ala hadda ati waan ati kaleessa kenniteen adda deebistee ala arrabsitu akka rasuulli keenya si fakkeessanitti haala sareetti digdigaa kee deebistee nyaachuudha beeka namni waan kaleessa kennetti kaleessa si guddisaa jira hadda dirqama wajjiniin jiraachuu akkana ta'uu qabda kaleessa inni gaafa haati lubbuu jirtu bee'eessa jirtan mee namni kana naa deebisu jira lubbuu haadhaa fi ilmoo 5 ilmoo 4 biratti cinqamuutti ture isiin socho'uu nyaata nyaachuu hin dandeessu bishaan dhuguu hin dandeessu nama bishaan siiniidhaan dhugaa turedha gulukoosiidhaan jiraataa turedha garuu hadda lubbuu godhattee kaatee uffattee fuuldura keessan teessee jennaan guyyaatti boochisuu jirtan akkamitti uffatta akkamitti dibatta akkamitti furdatta hattaallee qaama sii ittiin madaaltanii akka kanatti furdattee akka kanatti qannaste jettanii hin ta'e eengedda sii fuudhaanii ni furdatteedhanii arrabsaa turan wallaahi laaziim hadda amaaniin immoo dhufanii miskiin ni huuqqattee jira mee ilaali ilma namaa kana ilaali mee maal jechuudha gaafa namni akka gaariitti uffattes ni hinaaftu Wani wayye amma dhiisame fatahaa jettu waa'ee kanan dhiisame xinnoo haa taphannu. Wai xiqqoo seerraa itti argeennaani nu harcaasanii deemnee taphatan. Namni si gargaareedha raani namni si gargaare namni yookaan gargaarsi godhe waa si kenne aslan yookaan namoota sanii miti namni waa si namoota shufuroo ijoollee waa fuudhuun dhuftee agartee miti waa jechuun fedhu aan si galee waan akkasiisantu nama waa jedha waan akkasiitiif ammoo deebisaa erga gargaaruu dandeenye amaan namarraa callisuudha ka erga gargaaruu dandeenye namarraa callisu inniyyuu sadaqaadha beektee namni harka isaa qabatee fi arraba isaa qabate callisu kanaafuu amma gastiirraa nu harcaasii fi siifu yoo diitoorkii qabaatte laayifii banii ittiin taphadha yookiin gadi buunaa fataa jedhii taphadhu. Egaa dhawama kafee nu beeyta xiqqishu gammachuu yeroo fataa itti baali kun long time yeroo dheeraadhaaf hin argine waan ta'eef isallee yaadne irra annaa tinni xiqqoo fataa hidhata sabadda akkana waan waa'ee ganda kana dhiisaa hunda isaa isforge. Mee taphachuun bareeda isaanis akka garaan isaanii gammadutti inshallah. Isin kabajamtoota hedduutiin jaaladha qaban inshallah rabbi isin haa jaalatu Amin. inshallah amin amin ilmoo faamii qabu rabbi isinirraa kennu isinii kennu amin 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 kan kennu dachaa kun rabbi haa kennuufi agartee tanii rumin kan fuulin illee jiraate jaarsa bareedu jaartii bareedu rabbi walitti haa qabu
Amin mai to aja besi bakatan sun waan guddaadha. Rabbiin walitti sinaa qabu jala galatoomaa ulfaadha. Amin. Akkasii kuma Yes, jabaadha. Ishee rabbi sun waliin haa jiraatu. Ifu. inshallah Siif. Dubbantu meesha jira. Baay'ee godhu uummata kana. Laayifii seenaan jirtu takka wal biratti qoosuu keessan barbaade. Hin danda'ama. Seenaa yeroo kan qabu garuu bakka inni jiru baay'ee shabakaan hin jiru. Warna data amma isa Oke, kalas innis rakkoon qabu kalas. Ni boona nagaan naa turaa hundi keessanuu rabbiif jecha siin jaalladha dhiifama moo. Siram sir lubbuudha. network isa game tafsiisaa natti hin fakkaatu bara. Jechuun keenyadhuma taap goonee yoo an qabnurraa push goonee kaanee intinii goonee jechuu godha. Lan seena ችግር የለውም ናንዬ እሺ Waaqa seenaa. Zimmine taappii goonaa fi akkasitti wayya. It's okay. Amaan gadi argaas. seena bakka amaan Waaqa sinitti haa tolu. Jamie qabsiisaa jiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geemi mukorrame. Ayyeen seena bakka qaba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee seenaani. Baatee deebisa. Liibii seena kan magastii jira mire. Uummanni biyya waliin nu alaalo. Liibiyaa jirta jedhani. Inni baay'ee seenaa. Okay. Baay'ee deebi'uun. Maa neetworkiin sirrii miti moo? Majjanti guuta. Kalas seen ayyee baay'ee deebi. Yoon tafsiisan ta'an. Guuttadhuu ka'e ayyee rakkoon qabuun seenaa irbadhu. Okay, yaati seenii si argata. Ayyee. Guys, nu eegaa ishiin dhufna. Beekasar. Nama 600 fi wayi na bira jiru kun akkanumatti isin barbaadan.